أجانب مين ها إثيوبيان Tiree jirtu kabajamtootaaf jaallattoota kiyya akka nagaa keessanii fayyaadha jettaniif jechaa har'ammoo garuu walitti deebinetti jirra. Harka fuunee isin ija bakka jirtan marattuu ashamaa kan nagaa fayyaa qabdan isin ijaanis nagaa fayyaan qaba. Deenya nagaa haala yerootiif jecha xiqqoon turreetti jira. Har'a immoo oduu addaatiin walitti deebineeti jira jechuudha. Oduu keenya isa jalqabaatiin taatee deenya kana Harargee keessatti taa'amaa jiru. Harargee lamaan keessatti wanni takkaa hin taa'amin ammaan duratti hin taa'amin illee maafii aadaam taa'amaa jira. Kana irratti shifeeronni keenya kan Harargee hedduu isaanii gudduun dabareetti jira jechuudha. Kanaafis rabbi jannataa kan nuuf jennaan. Maaliif namni haqa fiit irratti yeroo hedduuf dhumaa jira. Haqa fiit irratti lubbuu isaanii dabareetti jira. Kanaafuu ilmaan Oromoo yeroo hedduuf waan bakka hin qabneef rabbiin sabrii isaaniif isaa kan jennu. Kana irrattis dhaamsa dubbannu qabna. Oduu keenya immoo isa lammaffaatiin Soomaaliyaatti ijoolleen Oromoodhaa lama qabamanii mana murtiitti dhiyaatan. Ijoolleen kunneen immoo sababa shakkamuu Alshabaab harka gahuudhaan sababa barnootaatiin Itoophiyaa irraa fuudhamnee dhayne yaada jechuun isaanii achitti argamanii jiran. Meegaa kana hundaa'u kan isiniif dhiyeessu hin dabalatuuf irraa dabalatuuf hanga xumurichaatti akkuma eegaltanii egaa laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaas hin dagatinaan isinii jechuudha. Kanneen kanaatiinis wal bira dabarsee immoo oduun hedduudhaatu jira. Waa'ee Arsenaalaatii fi Perez irrattis halkan wayita wanni mo'amutti Arsenaal mo'amu irratti egaa namoonni Arsenaal deeggaran martuu deeggara Arsenaal mul'isaa jira. Ayyee kana irrattiinis gaafannee immoo haala filannoo Itoophiyaatiin wal qabatee taatee addaatu deemamaadhaati jira. Filannoo Itoophiyaatiin wal qabatee waraanni itti bilisummaa uummata Oromoo karaa cufaa jira. Mootummaanis karaa banaa jira. Kana irratti naannoon Oromiyaattis maal yaadaa jirti maaltu ta'amaa jira kan jiru waliin ilaalla. Afaan turtii taasisaan isiniin jaala. Ayyee shoo haa waliin jennu mee. Maaliif jennaan wanta yeroo hedduufis nama dhibuu fi taatee takkaa hin mudatin kan mootummaan namarratti oofaa jiru jechuudha. Maafiyaa yaada jiru deema. Garuu immoo maafiyaan tokko hin jiru. Maafiyaan kanuma bakka taa'ee ajajuutu jira muftiidha jechuudha. Maafiyaa jechuun hangaara seenee lolu, hangaara seenee hawaasa miidhu malee hangaara seenee hawaasa irratti rakkoo hamtuu geessu malee maafiyaan qabeenya saamee baankii mootummaatti galchu dhaabbatee hin jiru. Maafiyaan wayita qabeenya saamoo qabeenya kana guuree harka mootummaatti galchuun maafiyaan jedhamu mootummaa keessa jira. Mootummaa harkaa keessaa kabajamuudhaan gaafa siyaasaa guddaa mul'atu. Shifeeronni Harargeetii fi hawaasni keenya kan Harargee jireenya isaanii jalqabaa jijjimaadha. Kan isaan ittiin jiraatan jijjimaadha. Halkanii fi guyyaa laayik sheer sabskiraayib nu godhaa sagalee nuuf taa'achaa jiran. Mee waan biraa osoo hin taane egaa taatee addaatiitu taa'amaatis jira jechuu kana keessattis viidiyoo kanas waliin daawwannee. Namni tubeen Harargeen isaa aanaa bookee biiftuu qajamu biiftuu Ahmed Cullee qajamu abbura mataa shiftaan kararra dhufuudhaan ajjeesee jannaboo guyyaa 20 takka akkan isin janna sheer koppiliin godha Ahmed ibnu mootummaan biyya bulchee mircaan haga ga'uu ishee Haaluma ammaan kana viidiyoowwan kana mara waliin dhaggeeffannee jirru kana irratti mootummaa Itoophiyaa irraa hawaasni keenya kan Harargee dhugaa isaaniitii waliin gadi ba'anii lubbuu isaaniitis baafachuufis waan addaas wanni godhan jiru. Kana irratti immoo akka sirni duraanii mootummaa Itoophiyaa caalee jiru himaa jiran jechuudha. Kana jechuun uummanni keenya dhumaa waan jiraniif uummata keenya lubbuu dhabaa waan jiraniif jecha shiftaan nama miidhaa jiru tokko hin jiru. Shiftaan hamaan mootummaa waan ta'eef kanaafuu shiftaan keenya kan nuyi kan biraa waan jirreef shiftaan jalqabaa keenya mootummaa jechuun uummanni Harargeedhaa ifaan ifatti ibsaa jira jechuudha. Kana qofaasii mijeessi jechuudha. Sirna duriitu nurra jira bakka jedhamurra geessise. Bakka immoo Oromoo biyya bulchaa jiraatu laa Oromoota irraan tana aangoo qaba jennee itti gammannee itti gammachuu keenya keessa waan addaa illee itti godhu san sirni kun asirraan kan nu geessisate jechuudha. Makiinonni haala kanaan argaa jirtan kun makiinota jimaa Harargeedhaati. Kan haala kanaan deemaa jiru waan akkaan garaa nama nyaatuutu kan keessa jira. Namni keenya immoo maalirra jira jedhanii yaadu. Dhumaatii nama keenyaa hedduu takka kan mootummaa fi hooggantoota mootummaa biyyoota garaagaraa gammachiifate olloota keenya garaagaraa. Garuu immoo akkamiin yaalli sunoo ta'an laata maaltu achiin kan hundaa'u jechuun waan taate ajaa'ibsiisoo ta'ee fi hedduu kan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Miidiyaa kana gubbatti siyaasaa fi xiinxala garaagaraa namni gaggeessu hundinuu soba ta'ee simatamadhaatii jira jechuudha. Waa'ee ittiin bulchiinsaaf nageenya godina Harargee bahaa jechuudha. Gadi bahamee wayii ta'ee inni dubbatamee maqaa isaa nuu kaasa. Waa'ee isaa nuu himaa jedhanii gaafa himamu bulchiinsa nageenya godina Harargee bahaa waa'ee dubbatamudha.
namni gaafa hanga sun takka nama maafiyaa jechuun mootummaa hojjetu kan lubbuu isaatiin jiraatu kan sabni hiyyoon dhumaa jira. Boo sabni hiyyoon sirra jira jee dhaga'ee hubanneetu har'aan tana siistamni isaa rafachaa jira jechuudha. Maaliif fiigaa jennaan nama saba isaati biyya saba isaati osoo yaadee akkamitti osoo bulchiinsa nageenya inni ta'ee jiru isaan keessatti kisuun ta'amu. Barboo qeeraa ijoolleen jijjiiraa beetee lubbuu si dhabaa jirti. Hawaasni nagaa kan maqinaa karaa maqinaa isaatiin kanatti lubbuu dhabaa jira. Mee walitti haasinu mee viidiyoo kan daawwannee walitti adeemu meera saasaa itti godhan Onigaa bakka biraasitti hin fakkaatin si galte takkaa'u immoo biyyoota jechuudha lollitti nama kana Alshabaab fi Somaaliyaa keessatti Alshabaab lolaa jirtu sitti hin fakkaatin galte Suudaan sitti hin fakkaatin kuni Harargee lixaati si galte akkasitti siifaa galtu jechuudha biyya akkamiin callifamee taasisa dila kana kattoonni Harargee jalaa qaqqabu gubbaatti hojii ni dhalaan Biramaa namni martoo isaanii itti hidhatanii shebshee jechaa yaadachuuf karaa jedhaati maal nu godhu jiraata. Ya, kan sabni isaanii dhumaa jiru kan obboleeyyan isaanii ijoolleen isaanii abbaan isaanii hundicha keessatti beela'ee jimaa kana sababa jimaa kanaatti rakkachaa jiru. Isii firaashii shulli jettu karaa siraati. Sababni isiidhaan waan irra jiru waan qabdu bira. Maal irra jirani eenyu dhumu jira eenyu miidhamu jira miidhaa hawaasaa sun guutuutti lafa dhiibtee jechuudha. Calaaqaa gubbatti mul'achaa jiru haala keessa lafa dhalaan namni mirga isaanii dubbatu jiru namni siyaasaa isaanii babbaasu jiru jechuudha. Taateen isaanii achirraa kan gahamu ta'e jechuudha. Ayyee gaame haala kanaan dhumanii walbanna kan lubbuu isaanii kan dabalatan jechuudha sababa jimaa kanaati. Kanaafuu adii fi sirbi amma taa'uu dhufsin jenna. Mee gara oduu kan jaallatama jechuutti deemna haala mootummaatii fi haala waraana bilisummaa Oromoo ABO WBO jechuutti waan deemaa jiru. WBOn haala argaa jirtan kanaan tarkaanfii fudhachaa jira. Karaa hunda cufaa jira. Kana birattiinis kutee immoo mootummaanis namoota nagee eegsisan qopheessinee hirkinee jira jechuun naannoo Oromiyaa himte. Taatee naannoo Oromiyaa hin dalaatu WBOnis duula egeree Oromiyaa ta'uuf tarkaanfii fudhachaa jira. Mootummaan akka hin filamne akka biyya hin bulchine jechuudha. WBOn wal dura duuban dhaamsa isii dheereessitee irratti oofaa jirti jechuudha. Hayyeemee dhaamsa isaanii kana irrattis makiinota haala kanaan argaa jirtan kan naabii harkaa qabu WBOn. WBOn sababiin isaan asirraan gaafii jiraniif sababa filannoon kun haqa qabeessaaf jedhuun tuulaa jiran. Kana irratti Itoophiyaan immoo filannoo laati waala qopheessitee waala xumurtee jirti. Hooggantoonni biyyoota Afrikaadhaa biyyoota 26 irraa argaman gara Itoophiyaa imalanii filannoo kana waliin gaggeessuuf uummata qophiirra jiru. Maaltu maal ta'eef gadi waxee nama jiddata maaltu maal ta'eef asirratti waliin hanqanneen taatee hawaasa garaagaraa jechuudha. Oromoo waliigaluun isiidhaa hin danda'amu waan ta'eef waliigaluu dadhabuu isiidhaa turre hanqeef asirraan gahame bakka jechuudha ustaazota isaaniitii fi qeensii gadi baasanii paartii kana filadhaa jiran filannoo guyyaa baruuti kan gaggeeffamu jechuudha. Hayyee gaamee kan kana achumatti dhaabnee haa bira dabaru oduu keenya sadaffaatti itti dabarru viidiyoo kana daawwannee walitti adeemu. قصب أي نقودين قصب حوج نقودين تنسب بيني قصب أي نقودين هذا أنا واحد نسألني دروس الشرعية نسألني الشباب تقلد واجرته وان قالي سيستان كون قالي أنا مرة هراء الشباب نمنا مغلين الشباب نمنا قرنين وحن برنا أيانو دروسته علمي أيام برني أنا جوالك ودري برني ملك برني هذا ما دروس الشرعية عن قرني meesha waddan aan waddankeena ahayn ayaa tagnay oo wax baranayni waddanka qof ku nool ayaa shaqo socdaa inta leeydi meesha ka tagay markiibu isagu shabaab dhexdeeda soo aaday anaga shabaabtana ma garanaynin wax isgaranaynay wana soo wacay lambarkayga ma haysan aniga isagu toos kuma garanaynin isaga toos isku garanayeen labadooda lambarkayga aniga dadka lu ka raadi way soo wacay isagana gaar ah wacay ana gaar aniga garuutu viidiyoo dheeraa viidiyoo lama seejii harkaa qaba jechuudha maaltu taamelaata akkamiin ijoolleen tun Itoophiyaa dhaaqate Soomaalii sandaayitee Soomaaliyaatti Alshabaabitti deemtara jirutu jira ijoolleen kun akkuma ammaan tanaas maadaatii jiran afaan isaaniitiin barnoota barachuudhaaf saayimna kan Keeniyaarraa nu yaame Keeniyaarra jira achiini lakkoofsa isaanii nufannee matoora nu ergee matoorri moyyaalarraa fuudhee asirraa abbaa dhaboo moggaa isiidhaan geessee achi moggaa abbaa dhaboo sitanii jiran uummanni keenya gaafa biyyaa waa ta'e beekannoo kana tartiibaan deema namarraan deemuu kana nama achiisin geessin ijoolleen teenya gara Soomaaliyaa himatan Soomaaliyaa Ifiraadis Soomaaliyaa nama maal jedhamu jiri sababa kanaan Oromoon Kiristaana Musliima qabdi maarree qabdi jechuudha fayyaanis karaa kan taa'ee waa'ee isaanii dubbachaa jiru kan nuti argaa jirtan kun maaltu kana fiti maaltu kana uume ijoolleen keenya gaafa achi deemanii dhaqan sababa hojiitiin geessan
Gujiiraatiin dhaqan ammoo kuni barnoota barachuu jira jedhan isaan barnoota Somaaliyaa dhaqanii barachuu jiru. Eenyu barnoota Somaaliyaa barbaadaa jiru barnoonni Oromiyaa keessa jiru. Oromiyaa keessa bakkoota garaagaraa guutuu jira. Qe'ee gubbatti naannoo Oromiyaa guutuun barnootaan maaliif naannoo Oromiyaa keessatti hin baratin? Jiin barachuudhaaf achi dhaqnee jaan sun akkamiin dalagaaf dhaqnee jaanitti beekamaa fi baasan isaan. Sababa Alshabaabiin jechuun qabranii maallaqa gahaasanii maarree isin boona guyyaan jaaniin keessan erga dhaqanii yoo ergaaniif dhaqanii maaliif callisanii hin ibsin. Dubbuma addeellaa maaliif dubbatee bala jiin barachuu jechuun namni Itoophiyaa irraa deemee Somaaliyaa dhufee jiin barraa Itoophiyaa namni barbaachisa. Sababa Alshabaabiin bitamanii maallaqaan jechuudha deemanii Somaaliyaa dhaqan jechuudha. Erga Somaaliyaa dhaqaniif haala hamaa kana haala takkaa hin gariin kana ijoolleen dhiyeessee jirti. Si galtee mee viidiyoo lama kana kan gurbaa sharaa kan daawwannaa waliin dhaggeeffannee xiqqoo booda walitti deebiin. أجانب مين ها إثيوبيان أورماو واحد إثيوبي لقوا هالك لقى الدمناي ما فهم هرت مقاعد واحد أبح شيء واحد قواريت على شاب نك كان أبو إرشاد أبح شيء نك كان أبو صفي أبح شيء نقولهم يقصر محكمة شرفت عليه Isaan kun jechuudha akka nama biyya dellaa qabuutti gaafa Soomaaliyaan akkasii jecha taasisu. Ijoolleen tun har'a irraa yaa'aa jirti. Ijoolleen tun maarree jechuudha. Ijoolleen tun biyya jii kun dhufte. Ijoolleen biyya maarree godhu dhufte. Biyya teenya biyya nagaa wanni godhuudhaa dhufan. Maarree godhuudhaaf dhufan. Hamseedhaas maqaa maarree busaafiyaa maarree jedhanii baasan. Maqaa isaanii ittiin jiraatan irraa jijjiiranii maqaa biraa jijjiiramaa jirti jechuudha. Kana waan ta'eef namni kan biyya namaa jedhanii beekannoo gurguddaa godha. Tartiibaan deema biyyi namaa akka adeemwiiti jibbiti nama kan irraa eegati. Maali diin isin barbaada Somaaliyaa keessatti jireenya jira Somaaliyaa. Somaaliyaa Alshabaab malee wanni isa kan jettu maaltu isin geesse isin tanaaf ta'e. Amma gamee gara otoo inni toora akka isaanii deebiinuu halkan isaa taphatameen Arsenaal mo'ame. Mo'amu Arsenaal irratti inni ilaalchisee Arsenaal yaadni isaa gadi deebi'ee siiroo ta'ee jira fakkaata. Arsenaal rifaasoo keessa butee jechuun wanni biraa isa miti. Isaa Barseloonaa wajjitti taphni taphatame sun immoo tapha namoota hedduus ajaa'ibsiisee kaan gammachiisee kan kaanis rifachiisee ta'e. Taphni halkan isaa taphatame kun akkuma ammaan duraatti Arsenaal duwwaa fi takkaan uummata galchee ture takka qabxii takkitti argateen afaan ni argate Arsenaal abdii guddaa eeggatee ture. Kanaafis gamoo Arsenaal mo'ameeti as deebi'e. Hanga xumuraatti kan dhufaana tokko taasisanis galatoomaa jira.